biyya Arabaatti yeroo meeqaaf gorseen dadhabeen jira dhugaas ni jira. Baay'een keessa mana ijaaruudhaaf jettanii too baay'een keessa konkolaataa bitachuudhaaf jettanii too umurii keessan achitti fixanii jirtan. Konkolaataa fi manni maal si fayyada? Gara biyya keessanii dhugaas ni jedhani gara biyya keessaniitti gala. Kalas. Ashama harka fuudhee akkam jirtu jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kooti nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaanaaf taatanii har'a jechuudha. Baay'een keessan dursa sin galateeffachuun barbaada. Hordoftoota chaanaalii kooti warri taatan keessattuu warri koomentii irratti gaafii nagaafattan warri keessan gaafii nagaafattan namoota hedduun akkana dhaga'anii miti kan barbaadu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namni lama yoo sin hubate waan yaada keessan sin hubate yaada isaanii immoo jechuudha yaada keessa isaanii jiru yeroo isiniif qoodanii waan guddaadha waan sin ajaa'ibu jechuudha. Baay'ee sin galateeffadha jirti jettanii aanana yaadattanii too gaafii isinitti wanta gaafii isinitti ta'e tokko na gaafachuu keessaniif guddaa sin galateeffadha sin jaaladha. Warri koomentii irratti gaafii na gaafatta warri keessan na gaafatta warri tiktook irratti gaafii na gaafatta tiktook irratti baay'een keessa yoo argitanii jettan waan baay'ee irratti na qoosa. Garuu sanis ta'eetu jechuudha. Baay'een keessan immoo isa san qoosa keessan dhistanii wanta nani qumna garaasaa irratti warri gaafii na gaafattan guddaa tokko sin kabajaa sin jaaladha. Maaliif nama hubachuu waan xiqqaa miti dhugaa sin jedhaan. Ana wanti namni na aarsu nama nu banne osoo nama nu batiin maqaa namaa baasuudhaaf akkanuma nama arrabsuudhaaf koomentii barreessuudhaaf namni fi guddas nan jedhu ittiin gammadu nama akkasitti. Nama tokkos haa ta'u lamas haa ta'u nama baay'ee miti bar YouTube kanarratti namni lama yoo siin caqase namni lama yoo yaada keessan hubate akka waan guddaatti ilaalama jechuudha. Kanaafuu guddaa sin jaaladha warri koomentii na barreessanii warri yaada keessan gaafii qabdan na gaafattan hundumti keessan yaa shamarran biyya Arabaa jirtan jechuudha. Maal goonu baay'een keessan mana ijaartanii kan hin xumurre jira baay'een keessan dhuftanii too maalidhaan hojjennu yoo biyyatti galle hin rakkanna maal laan jettanii gallumu hafu jettanii warri na gaafattan jirtan dhugaas hin jedha. Nama xiqqaa miti waa'ee akkana maal yoo galle maal hojjenna maaltu na hawwaata ani hojiin qabu ergan galeetiin argitanii yoo jettan aga ammoo hojiin eegalle torbee 3 guuteen jira. Torbee 3 narraatiin galee jechaadha gara biyyaatti. Garuu yaa akkuma argaa jirtan kana hojiin eegalle jarjaruun gaarii miti waanuma hundumarratti jechuudha. Qarshiyyuu yoo qabaatan jarjartaniitu yoo waan tokko bantanii yookiin waan tokko hojjechuu jalqabdanii jarjaraan wanti ta'e gaarii miti. Isinii galee miti ragaa jettanii itti yaaddanii maal hojjechuu akka qabdan qacaramtanii moo kan mataa keessanii immoo hojjechuu kan qabdan sirriitti itti yaaduu qabdan jechaadha. Yoo jarjartanii waan tokko keessa seentan homaa faayidaan qabu waan ta'eef jechuudha. Inni biraa maalidha? Baay'een keessan yoo galle maal hojjenna? Gallee maal hojjenna? Qarshii hedduun qabu maal jettanii na gaafatan dhugaa isiniin jedhan. Ani qarshii hedduun qabaa miti yeroon galuu gara biyya kooti. Akkuma isiniin jedha ergan biyyatti galeetii haala biyyaa qilleensa biyya wanta hundumaa yoon ilaalu waan kisaaraa keessa jiru biyya Arabaatti biyyi yeroo nani dabarse waan kisaaraa keessatti dabarse natti fakkaata isiniin jedhee baay'ee keessanitti isinitti meera akkana hubattan abdiin qaba. Maaliif akkas isiniin jedha isinitti fakkaata? Namni tokko bara 100 jiraata. San caalaan jiraata? Amma fakkeenyaaf waggaa 100 booda qabeenyi isin qabaatan maal si fayyaduu danda'a? Hundulloomtan bara sanitti. Kanaafuu namni kan jiraatu yeroo waxxaatummaa isaatiitti yookiin immoo yeroo dargaggummaa isaati namni jiraachuu kan qabu hojjetee argachuu kan qabu yeroo dargaggummaa jaalalaan kan qabamu qabu yeroo dargaggummaa fuudhuu yookiin heerumuu kan qabu yeroo dargaggummaatti erga yeroon darbee booddee maal si fayyada? Maal si fayyada? Manni isin ijaartan boru mana ijaaruudhaaf turte. Mana ijaartee waggaa 30tti waggaa biyyatti galte yookiin waggaa 35tti yeroo biyyatti galte. Jireenyi isaan booda jiraattu waan itti gammadu sitti fakkaata? Bara kee hundu tokkoffaa irratti jechuudha. Gara biyyaa galtan waan hundumti keessanuu beekuu qabdan hin dabbaramtu. Rabbi kan baay'ee tokko sin dabbara. Maatii keessan biras ta'a, kireeffadhaatii ta'a, sin dabbaruu danda'a. Maaliif seetan? Achitti ji'aan 30,000 20 sanii ol sini kaffalamuu danda'a. Asitti yoo dhuftan immoo
kaffalamu miti sintu kaffala. Mana kiraadhaaf hin kaffalta, waan nyaataniif, waan dhugdaniif, waan uffataniif, waan hundumaaf hin kaffaltu. Kanaafuu kun siin dabbaruu danda'a. Wanta isin hubattaniitu beektanii dhufuu qabdanidha kun beekamaadha. Namni tokko eegama ta'uu fi danda'eeti dirqama. Kanaafuu tokkoffaarratti isa beekuu qabdan. Yoo biyyatti galtan maal gootanii mana kiraa ofiif kaffalattan. Yoo manni irree kan keessan ta'e jechuudha. Ofiif nyaata keessan bitattanii ofiif waan hundumaa kan dandeessisanii. Agafee maatiin keessan oduu isin gargaareyyuu. Amma kana isinillee baasii baastan qabdan jechuudha. Kanaafuu kana beekaa kottaa. Biyyatti yeroo galtan akka hin dinqamne. Wanti nama dinqu tokko hin jiru jechuudha. Inni lammataa immoo akkuma duratti isiniin jedhe namni waggaa 40 booda waggaa 30 booda qabeenya yoo argate manni inni ijaaru yookiin qabeenyi inni horatu homaa isa fayyadu. Sababni isaatis gimmaashni umurii isaa dhumee jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu wanti nuti godhuu qabnu yeroo keenyatti fayyadamu. Namni kamiyyuu yeroo isaatti fayyadamuu qaba. Wanti barbaachisaa ta'e addunyaa kanarratti yeroodha. Jaalachuudhaaf yeroo, da'uudhaaf yeroo, dhalfachuudhaaf yeroo, qabeenya horachuudhaaf yeroo kana bilchaadha. Erga dulloomee booda maal na fayyada abbaan mana? Erga dulloomee booda maal na fayyada daa'imni? Erga dulloomee booda maal na fayyada manni? Maal nama fayyada? Nama fayyadu. Kana kan isin jechuu barbaadu keessattuu warra Arabaa jirtaniif jechuudha. Shamarran biyya Arabaa jirtaniif. Argitanii jirtanii obboleewwan keessan isinii gadi umuriidha isinii gadi daa'ima 3 2 4 qaban. Isin immoo maayyuu qabdan jaalalleeyyuu qabdan. Kanaafuu ani yoon galee maalin hojjedha? Mana koo fixannee yoon galee maal keessan jiraadha? Maalin nyaadha? Maal nyaachaa jiraata sitti fakkaata maatiin kee ayaati? Maal nyaachaa jiraatan? Maal dhugaa jiraatan obboleewwan kee? Maal dhugaa jiraatan hiriyoonni kee warra ati dhiistee deemte? Nyaachatu jira waasi ajaa'iba. Isaantu sanirra bareeda. Waaqa. Isaantu sanirra gammadee jiraata. Wanti haaraa ta'e wanti hin jiru. Biyya keessa yoo taatan gammaddanii. Kanaafuu gara biyyatti galaa isiniin jedha hunduma keessaniinuu rabbi dhugaa isiniin jedha. Isa maaloon hojjedhe naa waaxaa maaloon hojjedhe naaf wayya biyyatti yoon galee maalin hojjedha asumaan tura yookiin mana kiyyanitti fixadha. Hayaatii mana kee amma fixattutti barri kee innuma achitti kootu gaali maal sii godha manni? Dhugaa isiniin jedhaan manni maal sii godha? Laalas waan tokko waan beekuu qabdan jechuudha. Dhiironni yoo qabeenya keessaniif jedhanii kan isin jaalatan ta'e yookiin immoo ani qabeenya hin qabaachuu baadhee dhiira tokko nan jaalatu yookiin akkas jettan yoo ofitti himtanii jirtan ta'e jechuudha. Irraanfadhu waan sana. Maaliif sitti fakkaate? Dhiirri boru mana kee ilaalee dhufu booda si wajjin waan ta'u sitti fakkaata? Dhiirri qabeenya kee ilaalee dhufe qabeenyi biyya Arabaa umurii guutuu si wajjin jiraata innuma bara. Kanaafuu faayidaan qabu jechuudha. Manni ati ijaartu faayidaan qabu. Qabeenyati kana booda horatu faayidaan qabu. Gara biyyaatti galaa rabbi dhugaa isiniin jedhaan. Mana ijaaruudhaaf jettee bara keetitti fixin. Mana ijaaruudhaaf jettee maal si godha manni kee? Jaalallee keetiin mana ijaarta. Dhiirri ndoo mana ijaaruu kan qabu. Rabbi dhiirri fuudhu tokko mana qabaachuu qabu jettanii yaaddanii? Yoo qabaachuu baate immoo rakkoon qabu dirqama miti garuu sirraa miti kan eegamu waan sirraa eegamu bichaa hojjedhu. Umurii kee fixin achitti isa kan sirraa eegamu. Umurii keetitti fayyada. Hunduma keessaniif ijoollee shamarran biyya Arabaa jirtan. Dhugaa isiniin jedhan. Maatii keessanitti qarshii ergaa, obboleewwan keessanitti qarshii ergaa, firootan keessaniif qarshii ergaa yoo jiraattan maaltiif fayyada? Maatiin keessantu dhirsa isinii barbaadamoo booda. Maatii keessantu fira keessantu jireenya keessa isinii jiraatamoo booda. Isinii bar tokko jedhee kan jalqabu asitti ganaa dhufeetu jechuudha. Jireenya tokko jettanii akka jalqabdan hin beektanii miti. Kanaafuu gara biyyatti galaa isin jedha hunduma keessaniif. Isaanii maaloon hojjedha maaltu na waaxaa jettan ani hojiin jalqabne isiniin jedheen jira amma. Hojii garaagaraatu jira. Qacaramtanii hojjechuu ni dandeessanii. Nyaata biyya Arabaa hojjechuu ni dandeessan asitti dhuftanii nyaata mataa keessanii banuu ni dandeessanii. Qarshii yoo qabaattan. Qarshii yoo hin qabaanne immoo qacaramuu hojjedha. Birqiidhaan qacaramanii hojjechuun jira.
buna jabanaa hojjette buusaa jiraachuun rakkoo maalii qaba? Biyya keessa jiraata afaan tokko haasaa gammaddee jiraata. Kanaafuu hunduma keessaniin gara biyyaatti galaa isiniin jedha. Jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kiyyaa maraaf ergaa kana sheer godhuudhaan namoota hunduma biraan naaf ka'aa isin jedha isinan jaalladha isinan kabaja oolmaa gaarii isiniif haa ta'u hunduma keessanuu sheerii laayikiin dagatina galatoomaa nagaan tura kottaa gara biyyaa.